xiqqoodhaaf. Walaloo qabadhee dhufu. Mee simannaa Minisootaa kan akkamitti ilaalta? Mee gaati irra guddeessa kan turte Teeksaasii guyyaa jalqabaaf immoo Oromiyaa xiqqoo dhufte. Mee simannaa uummata kana akkamitti ilaalta? Mee warra simarsee jiru kan. Tole galatoomii jalqaba irratti isin siis dabalate warra jirtan kun hundi keessan baay'ee galatoomaa waan na simattaniif waan na kabajaniif jechuun barbaada. Itti fufee immoo sagantaan keenya gaafa kibxataati. Kibxata galgala wal geenya walaloodhaan hin bashannannaa walirraa barannaa wal dubbifna hunda caalaatti immoo walitti dhufnee ijaan wal argu wal wajjin haasa'uu danda'uun keenya gatii guddaa qaba. Kanaaf warri isiniif danda'amu guyyaa sana akka dhuftan akka wal arginu akka wal dubbifnu akka wal wajjin haasofnu jedha. Haa ta'u guddaa galatoome egaa lataan karaarraa dhufee baay'ee haasofsiisuun barbaadu daawwattoota keenya gama daandiirraa dhufee simannaan iddootti gaggeeffamaatti jirudha. Yeroo gaarii qabaadhaa ulfaadhaa nagaan turaan isiniin jedhaa gaani. Waan jiru immoo dhaatuma isin beeksisna guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedhaa.